Tole nagaa waaqasniif haa baay'atu hordoftoota Abbee Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan baay'eetti nagaa godha. Isinillee akka nagaa qabdan abdiifamattiin qaba Waaqayyo bira. Tole yeroo baay'ee viidiyoo waliif waraabaan jirru TikTokidhuma kanarraa viidiyoo finnee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee namoonni baay'een yeroo TikTok irraa viidiyoo waraabnee finnu akkuma waan TikTok irraa ooluu fakkaata jechuudha. Garuu dhugaan jirtu akkasii miti. Nuti akkatti viidiyoo hojjennu kan dhabnu TikTokitti fiinnee TikTok irraa finnaa garuu TikTok irraa kan finnu dhugaa dubbachuuf persentii 100 keessaa 100 viidiyoodhaaf YouTube'dhaaf kana hundaa miti jechuudha. Maaliif tarii viidiyoo yookaan waraabnu viidiyoo san jalaa wanti biraa galuu danda'a. Yeroo baay'ee ijoolleen tokko tokko ni himatu jechuudha. YouTube sagalee san lola cufemaa jiranii waan akkasiiti. Mee har'a kana qabadhee dhufee yaada akkasii osoo hin taane yaada biraadha. Obboloota kiyyaa nagaan gooftataniif haa baay'atu bakka jirtan hunduma keessaniif wayi yaada tokkoon qabadhee dhufee guyyaa har'aa kana jechuudha. Yaada xiqqoo fi waan nama gaddisiisu dhugaa dubbachuuf egaa dhalli namaa kun lafa kanarra yoo jiraatu qormaanni baay'eedha jechuudha. Qormaanni immoo yeroo dhumaaf malee hin darbu jechuudha. Wanti hin dabarre jiru akkasuma namni wal miidhuun illee namni walirratti waan hin taane hojjechuun illee akkuma jirutti jira jechuudha. Haa ta'u malee kun uumamaa waanuma lafa kanarra jiru jechuudha. Kanaaf mee viidiyoo tokko qabadhee dhufee jira. Viidiyoo kanarraa barachuu illee dandeessu akkasumallee waan tokkorree irraa hubachuu dandeessu waan irraa hubadhe immoo hubachiisa jechuudha. Viidiyicha dhaggeeffannee walitti deebina. Akkasitti nagaan tura. Mucaan baajaajii tokkittii qabu gurguree biyya Arabaatti ishee ergeetu isheen garuu deemtee ji'a 7tti sagante. Amma mucaa sanatu fajjeesse. Mucaan sun haadha isaatiif tokkichuma. Baajaajii tokko haati isaa bitteef. Baajaajii sanaan hojjeteetu kiraa manaa haadhaa kaffala. Galgala biddeen bitee gala. Sukkaaraa fi buna bitaaf. Amma yeroo dhiyoo kana keessa torban hin guunne viidiyoo tokko hojjete. Yaa haadha koo atumti qofaan dhiifama naa godhi. Natti boqochuudha jettee na guddiste. Ani garuu si boqochiisuu hin dandeenye. Waan biraa miti biddeenan galgala bitee galuu fi bunaaf sukkaaran si bitee galu sana yaadattee hin gaddinii. Ani jiraachuudhaaf hamilee waan hin dhabeefan murtoo kana fudhadhe bakka hin deebinetti deemeeraa jedheetu viidiyoo waraabee bilbila isaa keessa kaa'eetu fajjeesse. Yeroo wal fuudhanii magaalaan Finfinnee kana keessatti isaan lamaan isaaniiyyuu baadiyyaa garaagaraatti hojiidhaaf as dhufan. Inni suni haadha isaa wajjiniin as dhufe. Sababii nageenyaatii fi baadiyyaa irraa Finfinneetti galanii waan qabdu gurgurtee haati isaa naannoo Shaggarii gara Buraayyuu kanatti akka inni hojii baajaajii hojjetee ishee jiraachisuuf baajaajii bitteef mana kiraa keessa taa'u. Mucaan isheen durbaa immoo faabrikaa hojjetti. Akka tasaa baajaajiidhum keessatti bare. Achi booddee wal baranii sin fuudha jedhee tole jetteef. Waan nama ajaa'ibu isheen biyyatti heerumtee turte abbaa manaa qabdi. Mucaa dhiiraa tokkos deesseetti. Isaan garuu akka waan hin heerumne akka waan dhalas hin qabneetti itti dhiyaattee itti heerumte. Mucaanis jaalatee fuudhe. Haati isaas baay'ee gammaddeef. Yaada tokko dhiyeesteef intalli gamni kun. Utuun biyya Arabaa deemee dhaqee hojjedhee lafa nuu bitaa mana nuu ijaaraa. Siifis hojii kanan si jijjiiraa jetteen. Biyya Arabaatti ishee erguudhaa jedhee baajaajii isaa gurguree paaspoortii baay'iseefiitu ishiin dhaqxee hojjettee nuu deebiste dheetu biyya Arabaatti ishee erge kaffaleefis. Isheen garuu deemteetu ji'a 7 gaafa ta'u waan amanuudhaaf isa rakkisu mucaatti ergite. Mucaa baajaajii tokkitti haati isaa waan qabdu gurgurtee bitteef baajaajii. Tole obboloota kee walitti deebinee jirra. Egaa viidiyoo kisaan dhaggeeffatan jeetuma abdiin qaba jechuudha. Obboleettiin kun akkuma beekamu mucaa kana duraan biyya keessatti walii galanii haadha manaa fi abbaa manaa ta'anii eegasii immoo inni egaa haadha manaaf abbaa manaa ta'anii karaa seeratiin inni gara biyya Arabaa kana erga jechuudha. Mucaan kun haadha isaatiif tokkicha akkasumallee tokkicha odoo ta'ee jiru haadha isaa isa kana jiraachisaa jiru. Akkasumallee mee jechuudha baajaajii qabu baajaajii tokkitti qabu gurguree ishee haadha manaa kiyya silaa jedhee gara biyya Arabaa ergate jechuudha. Saniin booda gaafa biyya Arabaa geessu egaa sagalicha dhaggeeffatan jeetuma abdii qaba. Ji'a 7 booda
obboleessa kanatti jijjiiramtee egaa yookaan abbaa manaatiif abbaa manaa ta'uun keenya hin ta'u jetteen ta'uu danda'a. Kan waan ishiin jetteen hin beeku ani garuu jechuudha. Egaa Waaqayyo yaa beeku malee nuti wanta kanaa murteessuu hin dandeenyu, namattis faraduu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif namatti hin faradinaa waan jedhuuf nuti namatti faraduu hin dandeenyu. Garuu asirraa maal hubanna isinitti fakkaate? Mucaan kun yookaan haadha isaatiif hin taane yookaan immoo ofii isaatiif hin taane yookaan immoo jechuudha ishuma wajjin illee akkuma duraan hiyyummaa isaaniitiin jiraatanitti jiraachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf dubartoonni tokko tokko yeroo abbaa manaa isaanii wajjin jiran baadiyyaa isaa jiraatanii magaalaa isaa jiraatanii yeroo biyya keessa yeroo jiran jechuudha. Seenuma jiraatan wajjin hin jiraatu jechuudha. Garuu tokko tokko yookaan dhufanii too gara biyya arabaa kan dhufanii birrii maallaqaa argatanii hojjetanii abbaa manaa isaaniitti hin jijjiiramu. Akkuma yeroo warri jechuudha abbaa manaa qabus warri yookaan immoo jaalallee qabus akkuma gizee maallaqa itti argan asii achi ofii isaaniitii uumaaf harkatti qabachuu dhiisanii abbaa manaa keenya jedhanii itti of kennanii birrii isaanii itti arganii inni immoo tariitee wayirra oolchee yookaan wayirra osoo hin oolchin itti jijjiiramu. Akkasumallee immoo jechuudha durboonni keenya abbaa manaa keessanitti isaanitti jijjiiramaa jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kan durbaatis ta'e kan dhiirrattis ta'e sirrii miti jechuudha. Dhuguma isaa dubbanna yoo ta'e kan durbaatis kan dhiirrattis sirrii miti. Maaliif gaa'ela yoo dhaabbanne gaa'ela dhugaa dubbachuuf tokko malee gaa'ela lama hin jiru. Isheen durbaatis anuma isa dura heerumte sanitu yoo ta'eef ta'aaf jechuudha. Inni lammataa heerumte dhugaa lammaffaa deebi'anii heerumuun baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaaf durboonni keenya yeroo abbaa manaa keessan isa hiyyeessas haa ta'u waan barbaade haa ta'u isuma gizee biyya keessa jirtan wajjiniin beeloftanii wajjiniin dhoobattanii jireenya keessan jijjiirrachuudhaaf marii tokkoon biyyaa baatanii osoo namni sun abdii isin eeggachaa jiru abdii irratti hin murinaa. Guyyaa halkan ittiin godhanaa dhugaa dubbachuuf namni kun akkuma viidiyoo irraa dhageessanii inni duraan baajajii tokkicha qaba. Baajajii tokkitti sanii gurguree ishee gara biyya arabaa oofee haadha isaa immoo duraan haadha isaa jiraachisaa jira. Haadha isaa bunaaf sukkaara waan akkasii bitee fidu baay'ee sana hojjetee haadha ofiisaa jiraachisaa jira. Haati isaa immoo sanuu tokkicha isa malee hin qabdu. Akkumas viidiyoo irraa dhageessan jechuudha. Ilaa mee namni kun maal haa godhure? Asii isheen itti dukkaneessitee jirti. Asii immoo jechuudha haati isaa daawoo kan harka isaa eeggataa jirti jechuudha. Inni immoo baay'ee tokkicha qabu gurguree ishee boruun jijjiirti jireenya keenya jedhee gara biyya arabaa ergee jira jechuudha. Ilaalaal isheen immoo yaada ishee jijjiirrattee nama kana gaafa ishee yaada jijjiirrattu eessatti haa gorore? Haati isaa tokkicha isa qabdi isa eeggatti jechuudha. Kanaaf obboloonni keenya abbaan manaa keessan inni biyya irraa jiru suni gaafa gaariis haa ta'uu yaraas haa ta'uu yeroo biyya ormaa kana dhuftanii maallaqaa argattanii ittiin jijjiiraminaa jechuudha. Dhuguma isin jira baay'een obboloonni keenya illee akkanaa miti tokko tokko malee jechuudha. Maaliif beektu maallaqni hin dhumata. Dhugaa dubbachuuf maallaqni hin dhumbata. Hin dhumata maallaqni hin dhumata jechuudha. Ilma namaatiillee malee yoo kan yeroodhaaf yoo hiyyoommates deebi'ee argatu. Yoo hiyyoommates immoo deebi'ee qabeenya argatu. Yoo argates immoo kan dhabu ni sirriidhuma. Garuu jechuudha namatti gifii gochuun gaarii miti. Keessattuu ilma dhiiratti gifii gochuun gaarii miti jechuudha dhugaa Waaqayyoo. Namni isinaa miidhu malee nama hin miidhinaa gonkumayyuu. Namni isinaa miidhu malee nama hin miidhinaa. Akkana horoon jiru dirqama odoo odoo ijaan argitanuu miidhamaa jechuu osoo hin taane nama miidhurraa ofiifillee miidhamaa wayya jechuudha. Maaliif miidhamaan kan Waaqayyooti waan ta'eef jechuudha. Dhugaa seenaan kun baay'ee garaa nyaata yeroo miidiyaa irratti argu. Baay'ee garaa nyaata jechuudha. Yeroo inni gaariidhaan jiru yeroo inni hojjetee baay'ee saniif fidaa jiru wajjiniin gaa'ela ishee dhaabbattee wajjiniin jireenya ishee uffataa turte har'a immoo gara biyya arabaa dhuftee gaafa maallaqaa argattu yookaan kan biraa jaalattee ta'an hin beeku waan irraa beekuu hin qabu. Kanatti immoo jijjiiramtee kun immoo lubbuu isaa yeroo dhabu agam namatti dhaga'ama. Agam namatti dhaga'ama dhugaa takkittuu inni du'a sun illee du'ee jira. Bakka itti qixee irraa hin dhaga'uusi hin arguusi gini haadha sana ilaala amma duutee bakka ilmoo ishee sanattutti badduma irratti isheen baay'ee gubatti jechuudha. Kanaaf maalaa goona obboloota keenya dhuguma isin jedhaane yaada maatii keessaniifis yaada warra keessaniifis yaada abbaa manaa keessaniifis yaada
yeroo biyyarraa baatan abbaa manaa akka barbaade haa ta'u isuma jaalatteetuma hiyyummaa isaa wajjin jiraattee gaa'ela sirrii dhaabbatte. Egaa gaa'ela sirrii dhaabbattaniin boodatti abbaa manaa keessan ittiin jijjiiramina jechuudha. Warri har'a yeroo isin miidiyaa kanarratti bifti keessan bareedee biyya arabaa kun numatti hallattee bifa keenya bareessitee yookaan mallaqa isaanii kan arganne jijjiiramne warra abbaa manaa keenya isa biyya jiru sanatti gaafa jijjiiramne inni immoo har'a tariitiin beekamuu karaa onlaayiniitiis ta'uu danda'a karaa duraan biyya keessatti si beeku ta'uu danda'a gaafa dhufee sitti dabalamuudhaaf ta'u yookaan yaadata babbareedaa si kennee qalbii keetii isatti abbaa manaa taatee itti jirtu ta'e gonkumaa yoo siif hin ta'u. Maaliif beektaa? Inni dura yeroo biyya keessa jirtu wajjin beeloftee wajjin dhumasantu si ta'a malee inni kun har'a bifa kee ilaalee yookaan mallaqa kee ilaalee sitti dhufe waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu seenaan kun dhugaa dubbachuuf baay'ee garaa kuna nyaate jechuudha. Baay'ee garaa kuna nyaate jechuudha. Obboleettiin tokko hin jirti kanaan duratti mucaan inni dhiiraa suni fira kiyya ture. Dhugaa dubbachuuf inni duraanii yuunivarsiitii Samaaraa ture jechuudha. Yuunivarsiitii ture. Dhagaa ogummaa yuunivarsiitii jiru. Jaalala wajjin eegalan jechuudha. Gaafa jaalala waliin eegalanii isheenis hin barate turte inni gara yuunivarsiitiitti biraa deemee isheen immoo kutaa sagalitti dhaabdee maatiin isaan harka isheetis kan isaatis harki qalleeyyii turan. Garuu jechuudha inni osuma baratu hojjeta. Inni osuma baratu hojjetee osoo gaa'ela dhaabbachuuf yaada hin qabaatin gaa'ela sana siraataan dhaabbatee warra ishiitii waan barbaachisu godhee obboleettii kana gara biyya arabaa erge jechuudha. Inni mucaan fira kiyya jechuudha. Asirratti hin beekaa. Dhugaan isinitti maara dhugaa waaqayyoo qalbii isin miti seenama dhugaa isinitti maa jira jechuudha. Inni laal hojii barumsa barataa hojii hojjechaa ishee gaafa sagalitti dhaabdee biyya arabaa erge. Fedhii ishiitiin malee giddaajii miti jechuudha. Mucaan kun kana godhe. Garuu gaafa biyya arabaa geesse waan waggaa tokko odoo mucaan kun harkarratti ishee baatu odoo waan barbaade godhu qilleen jettee balbala irraa cufattee garaa hundumaan isa cufte jechuudha. Amma kana jechuudha dhugaa dubbachuuf mucaan kun fira kiyya ta'ee fi mootii jechuudha. Yookaan arabaa sanitti waa taate jedhee raawwateetu baay'ee warra daldalaatiin wal dhabaa ture. Bakka waan barbaade taa'u garuu warri ishee jechuudha kana hundumaayyuu hin beeku akka intala isaanii fayyaa taate hin beeku. Garuu mucaa kana dhoksanii waan hundumaa cufanii mallaqa isaanii irratti ergiti. Waan hundumaa mucaa kana dhoksan jechuudha. Booda majammarama itti jijjiiramte jechuudha mucaa kana. Itti jijjiiramtee bakka inni haadha manaa kiyya jedhee waan hunduma xumuree maatiin isaallee jechuudha haati manaa kee biyya arabaa jirti jedhaniini wanti isaan isaa gargaaran tokkollee hin jiru jechuudha. Inni waan qabu duraan isheetti xumuratee jira jechuudha. Booda oduma kanaan jiranuu mucaan kun yuunivarsiitii xumuree biyyatti galee waan waggaa 2 waggaa 3 kanatti fakkaata kan inni hojii malee taa'ee booda gini hojii mana baankii argatee hojii isaa hin galee obboleettiin sun laala mucaa kan seenaa kan sitti dhaggeeffadhaa dhugaa waaqayyoo qalbiitti qabadhaa jechuudha. Obboleettiin sun jechuudha mucaa kanatti jijjiiramtee garaa harka warra ishiitinii suma makka cuuftee garaa hundumaanuu karaa harka warra ishiitinii lafa bittee mana ijaarrattee mucaan kun mana baankii keessa kan inni hojii mootummaa gale jechuudha. Maal gochatti mana bittee lafa bittee mana ijaaranii fi obboleettiin kun naannoo waggaa 3 waggaa 4 waan akkasii turte gara biyyaa galte jechuudha. Mucaan kun immoo hojii eegalee jira. Hojii isaa qabateera. Waanuma gaa'ila jedhamu, waanuma jaalala jedhamu ani keessaa bahee jira bakka jedhee baay'ee ofitti aaree seenaa maatii isaa wajjin jiraata. Obboleettiin sun maal akka taasisetti nama dhaggeeffadhaa dhugaa waaqayyoo namarratti ingiifinaadha namni taakiru kanaaf hin jedhe. Obboleettiin sun maal taatetti fakkaate manni isheen ijaarrattee maatiin ishee ijaaranis sun magaalaa keessatti jechuudha karaa irra ba'e. Mootummaan jalaa diigee jechuudha. Mootummaan jalaa diigee obboleettiin sun jechuudha dhugaa waaqa birruma ittiin gara biyya arabaa kanallee deebitu dhabdee egaa oduun immoo walumaa gadi oofaa gara isaatis gara isheetis jechuudha. Gara ittiin biyya arabaatti illee deebitu dhabdee obboleettiin suni namaa gadi taate waan malee taate jechuudha. Akka hammaallee jarra suni hin jiru jechuudha. Kana maasinitti barbaade bulu tokko keessattuu ilma dhiiratti gufuun gaarii muute jechuudha. Oduudhaan mucaan sun yookaan fira qabaachuu baatee yookaan nama barate ta'uu baatee hamma miidhame egaa abdii isaa waaqayyoon godhachuu baatee
yeroo isheen akkasitti isa kaaddu sana waan hundumaa itti xumuree isheen isatti jijjiiramtu sana innis sila akkuma mucaa ammaa kana lubbuu isaa dhaba jechuudha. Agartanii kanaafuu maal isin jechuun barbaade namatti gifuura namni isinitti gifuu wayii jechuudha. Garuu jechuudha amma har'aa kana mucoon sun eessa jirti? Bakka ishiin jirtu inni gongumayyuu hin qoratu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf nuti cufaa warri firaa nuti waan dhaga'amuuf isa duuba dhageenya jechuudha. Kanaaf maal isin jechuun barbaade obboleettiin isheen kunis mucaa kana wajjin duraan nyaattee dhuddee yeroo inni hiyyummaa isaatiin jiru wajjin hin jiraattee har'a jijjiiramnaan dhattee itti jijjiiramtee keessattuu ilaalaa ilmoo haati takkitti qabdu akkasitti kan lubbuu isaa darbe viidiyoo waraabee waan garaa nama nyaatu viidiyichi duraa keessa dhageessaniirtu. Viidiyoo waraabetu ani bakka kanaan booda nan agartu haadha koo waan akkasii jedheetu viidiyoo bilbisaa keessa kaa'ee booda of ajjeesudha. Kun seenaa baay'ee garaa namaa keessaa illee hin baane jechuudha. Durboonni keenya yeroo heerumtanis yoo ta'e yeroo jaalattanis yoo ta'e nama ilaalladha. Maaliif nama ilaalladha yeroo jiru ilaallachuun dirqamadha. Garuu nama miskiina tokkotti waan hin taane raawwachuun gaarii miti jechuudha. Biyya Arabaa kana teessanii mallaqa argachuu dandeessu akkuma dura isin jedhee bifni keessan bareeduu danda'a. Garuu jechuudha mallaqni hin dhuma. Dhugaa qabaachuu fi qabachuun garaagarummaa qaba. Qabaachuu fi qabachuun jechuudha. Qabaattee yoo hin qabanne homaa bu'aa hin qabu jechuudha. Kanaafuu wal miidhuun baay'ee gaarii miti jechuudha dhugaa waaqa. Garuu yeroo baay'ee illee jechuudha shamarran keenya illee kan karaa jaalalaa kanaanii onlaayinii kana irrattis ta'ee karaa mallaqaatiinis kan miidhamu yeroo baay'ee shamarran keenyadha. Inni kun akkuma jirutti ta'ee inni ammaa kun immoo baay'ee ulfaataadha jechuudha. Inni ulfaataa ta'e agartaniittu haati isaa takkicha mucaa kana qabdi tokkichuma kana ammoo yoo kanaan dhabdu ilaame dhugaa. Osoon ishee ta'eeti dhugaan akka koo bakka keetti gaafan bu'ee ilaalu baajaajuma ishee ittiin bittisan illee mallaqa isaa deebifteef yoo isan barbaanne dhiisuu mirga qabdi. Giddaa jedhan namni walitti nama hidhuun jiru jechuudha. Yookaan biraas gaarii argachuu dandeessi. Samaan irraa beekuun qabanii. Kanaafuu namatti gifuun gaarii miti. Dhugaa waaqa namatti gifuun gaarii miti. Namni seettaa gifu malee namatti hin gifinaa jechuudha. Durboonni keenya baay'een isaanii jechuudha shamarranii. Yeroo biyyatti gaala dhaabbatanii dhufanii as gara onlaayinii kana dhufanii tasa namoota arguu danda'u. Baay'ee muraasadha garuu baay'ee miti dhugaa dubbachuuf shamarran keenya nuti ofiif miidhamna malee nama hin miidhu jechuudha. Baay'een parsantii 100 keessaa shamarran keenya ofiif miidhamu malee namoota illee hin miidhan. Kanaaf tokko immoo hin jiru darbanii jechuudha. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaade abbaa manaa keessan isuma dur biyyatti wajjiniin gara fidaakuu taatanii wajjin dhiyyoo ummata sana isiniif fayya malee kanarra yeroo bifti keessan bareedee yeroo akkan immoo qabeenyaa horattan dhufee isin jaallatu kuni homaa faayidaa isiniif hin qabu jechuudha. Bu'aa isiniif hin qabu. Inni bu'aa isiniif qabu isuma yeroo duraa isin wajjiniin dadhabe sana isinii wayya jechuudha. Dhuguman isiniin jedha. Itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni baay'een akkana godhu jechuudha guyyaa fi mootii. Namoonni muraasni kan yeroo abbaa manaa isaanii yeroo as ga'an abbaa manaa isaanii jijjiiraman baay'ee jira. Akkasumas immoo warra dhiyootas hin jiru garuu haadha manaa isaanii gaafa isheen mallaqatti argitee asii dadhabdee waa baay'ee taateetti argite kan yeroo mallaqa isaan harkaan gaatanii yookaan mana ijaarratanii yookaan lafa bitatanii kan durba biraa ilaalan baay'eetu jira. Kan isaan itti ilaalamanii kan isaan miidhanii baay'ee jira. Ani kanaan durboota bichaatu kana godha jechuudha guyyaa miti. Warri dhiiris hin jiru baay'ee irra caalan jechuudha. Kanaafuu durbis dhiirris osoo wal miidhuu baate baay'ee namatti tola jechuudha. Lafa kanarra maal waggaa meeqa jiraan? Biri yoo baay'ate dhugaa dubbachuuf yoo baay'ate mana 60 mana 50 mana 60 mana 70 bara keenya keessa bara keenya kana keessa jechuudha. Kanaaf wal miidhuun gaarii miti. Wal miidhuun hin barbaachisu. Nama wal miidhuu yoo argitan nama wal miidhuu yeroo agartan waliin miidhina jedhaani. Maaliif waggaa meeqa jiraan? Waggaa meeqa jiraan nuko? Waggaa 100 jiraan dhugaa. Warra durillee umurii dheeraa jiraatu. Nuyi bara keenya kana keessa umuriin keenya baay'ee xiqqoodha.
Kana isin jechuun jaaladha. Guyyaa irraa kana kanuma qabadhee isiniif dhiyaadhe obboleewwan kiyya viidiyoon kiyya kun isinitti tole like, share, comment gochuu hin dagatinaa. Waan biraatti ammas walitti deemnutti nagaan naaf tura isiniin jedha.